Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota Yabsaanaa Tiyoob nageenyi koo bakkuma jirtanitti sanaa qabsaniin jecha har'an tanas qophii addaatiin walitti deebinee jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. Yaada yoo qabaattan karaa koomantiitiin nuun gahu hin irraanfatin isiniin jecha viidiyoo kana share, like, subscribe gochuun maatii nuu ta'a isiniin jenna. Barnoonni yeroo garaagaraa asirratti dabarsinu nama hunda dursee akka isin bira qaqqabuuf jechuudha. Okay, video kenna subscribe gochuun maatii nuuf ta'a erga isiniin jenne booda har'an tana wanni qabannee dhufne jawwaaluma kan kee kana keessa charging akka jiru beeyta quba qabda. Yoon beekin si barsiifna yoo beeyta immoo itti fayyadamaa harta jechuudha. Fakkeenyaaf karaa deemtee iddoo tokko imala deemtee yookaan charging karatti sirraa dhumu taate yookaan charging kan keessa jala dhumatu taate malli yeroodhaaf itti fayyadamtu yookaan chargii yeroo sanitti argatiin seetingii kan kee keessa seentee chargii itti fayyadamtutu jira. Mala san isin biraan gaha haga dhumaatti nafaana turaan affeerraa keenya kallattii dhumaan gara barnoota keenyatti irraa turtii gaarii. Okay, dhaggeeffattoota hordoftoota kabajamoo amma akkaataa chargii keessan itti fuulii gootan jechuudha. Osoma chargii ittiin godhin fakkeenyaaf amma chargii irraan qabu argaa jirtanii kunoo akkuma argaa jirtan gubbaa kanatti chargiin kiyya dhiifama annaan ziyaadaadha. Akkuma argaa jirtan amman tana charging kiyya xiqqootti dabala naaf kolcha kattii naa baasuu dide jawwaalli wal dhaban si'a. Akkuma argaa jirtan charging kiyya 73 irra jira. Kun argaa jirtanii kattii itti isin godhe 73 irra jira jechuudha. 73 irra jira. Akkamitti dhibba goonaa fakkeenyaaf 50 irra haa jiraatu 20 irra haa jiraatu laallachuu dandeettan jechuudha isin ofii keessanii. Akkamitti dhibba goonaa waan jedhu waliin laalla akkamitti osoo charge maa ittiin godhin jarrabuu dandeettanii waan kijibaatiin dhugaadha. Kallattii dhumaan seetingii seenaa seetingii namni hin beekne hin jiru. Seetingiin isii tana seenna. Okay, yeroo seennetti iddoo duwwaa tanarratti gattuunee iddoo duwwaa tanarratti developer options jennee barreessina. Developer options kuno kuma argaa jirtan gubbarra ka jiru kana developer options jennee erga barreessine ol harkifnaa akkanumatti ol harkifnaa jawwaala kenna nama garii jawwaalli akkanatti hin baasuu fi barreeffama addaa baasaa fi system UL maali jedhee baasaa fi kiyyammoo demo mode ka jedhu kana gattuina demo mode jedhu kana gattuina yeroo gattuinetti fuula kana na baasa nama garii jawwaala isarratti akkanatti baasaaf kuno akkana system UL demo mode jedhee baasa kiyyammoo demo mode jedhee baasa jawwaalli wal dhaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan charging kiyya amma 73 irra jira. Kuno argaa jirtanii gubbaa kana 73 irra jira. Gasxii lamii kana akkuma argaa jirtan tanaa fi tana hin bana jechuudha. Yeroo an banetti ofumaa isaatii dhibba guutee fuulii ta'a jechuudha. Mee walumaan bannee ilaalla. Takka ka gubbaa bane lammaffaa ka itti aanu bana. Kuno akkuma argaa jirtan charging kiyya ofumaa isaatii dhibba guutee jira jechuudha. Waa takka rakkoo takkaan maletti ofirraa itti fayyadamtanii yeroo kan keessan haajaa teessan ta bahachuu barbaadaniin san sababa charjiitiin dhabuu hin dandeettanii kuno ofumaa charjessaa jira jechuun mallattoo wifi tan argaa jirtanii charjii ofumaa godhaa jira dhibba guutee jira charjii ofumaa isaatii godha jechuudha. Waa takka waan nama dhibuu fi waan isin rakkisu takka illee hin qabu. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota kiyya qophiin irraaf qabadhee dhufe kanuma haga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha nagayatti.